ayyaaneffatamaa oole. Ayyaana kana firree fi ollaan wal waamee inni qabu san qabneef qoodee waliin ayyaaneffatu. Namoonni sababa garaagaraatiin biyyarraa baqatan akkamittiin ayyaana kana kabaju? Jiraata magaalaa Kaayiroo Abdul Jawaad Adam ayyaanicha maatirraa adda ba'ee kophaa kabajaa jiraachuu dubbata. Haalli ayyaana ani itti kabajaa jiru ganama akkuma aadaa ayyaana Idul Fitrii ganama salaataaf baanee salaannee gara manaa deebinee salaata deebinee ayyaaneffachuudhaaf guyyoota darban kanneen waan dandeenyuun qopheeffataa turre. Ani fakkeenyaaf namoota fira kiyya bira hin jiru, maatii kiyya bira hin jiru, kophaa kiyya haala danda'ee namoota beekuun walitti dhufee namoota as keessatti qaama wal beekuu fi akkasuma kallattii gargaraatti wal beekuun baga siin gahe jechaani kaan immoo na bira kottaa jedhee affeeraa kaan immoo isaan affeeraa haaluma saniin maatillee fira kiyya haaluma saniin itti obsaa namootni wal beekuun wajjin dabarsaa jira. Baqattummaa fi ayyaana akkaataan inni ibsu baqattummaan ayyaana irratti haga tokko dhiibbaa ni qaba jedhee yaada. Maaliif akka yaaddisanitti firii taatee waan barbaadde waan biyya keetitti maatii keetiin nama fira keetiin akka yaaddisanitti ayyaana san hin gaggeessitu. Kanaafuu baqattummaan hamma ta'e tokko iida ayyaana irratti dhiibbaa of danda'e ni qabaata jedhee amanan. Fakkeenyaaf biyya keenyatti namoota walitti dhufte mallaqa baasnee korbeessa hoolaa binnee yookiin korbeessa re'ee binnee yookiin wanta achi oliitti waan dandeenyu binnee qallaa biyya kanatti akkas hin goonu foonuma kiiloo tokko bitannee yookiin kiiloo lamaa bitannee akkasitti ayyaana kana gaggeeffanna. Kanaafuu haalli wantoota kana irratti garaagarummaan ni jira. Dhalataan Oromoo Liibiyaa Tiriipoolii dubbifne kan biraan Abdii Fufaa jedhamu immoo mana hidhaa Liibiyaa keessatti lammiilee biyyoota biroo wajjiniin haala hamtuu keessa jiraachuudha dubbate. Biyyatti akkuma beekamu namni maatii wal waamee kan firillee fageenya kan jirullee wal argaa haala baay'eetu jira. Waan namni kan walirraa turellee dhufee wal dubbisaa waan hundumaallee mijeeffatanii haala gaariidhaan dabarfamaa jechuudha. Asitti immoo akkuma beekamu utuu bakkee jiraates wanti akka kanatti dabarsitu hin jiru. Hordoftoonni amantaa Islaamaa marti keessan irra deebiidhaan bagattiin isin ga'ee jenna. Kabaja ayyaana idaa magaalaa Finfinneetti ayyaaneffatamaa ooleen okkorri ka'ee qabeenyi manca'uu poolisiin magaalittii himeera. Haa ta'u malee lubbuu namaarra miidhaan qaqqabeen jiru. Qabeenyi manca'uun alattis bakka sagada jamaa kanatti hokkora dhalateen wal qabatee maatiin ijoollee qabatanii deeman jalaa badanillee turaniiru. Ibsa poolisiin baasee fi akkaataa ijoolleen maatii waliin wal dhaban walitti deebi'an waa'illi keenya Biraanuu Gammachuu kana qopheesseera. Magaalaa Finfinnee jeequmsa kabaja ayyaana Idaal Faxir irratti mudateen qabeenyi manca'uu beeksiseera. Poolisiin magaalattii sagadii idaa osoo hin eegaliin dura naannoo muuziyeemii yaadannoo Qayi Shibbir jedhamutti namootni dhuunfaa jeequmsa kakaasaniin qabeenya irra miidhaan qaqqabeera jedhe. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti qoodamee ture poolisiin namoota dhagaa darbatanitti gaazii imimaanessu yeroo dhukaasu mul'ata. Dabalataan viidiyoo qoodame irratti namootni kaan warra humna nageenyaa fi gamootti dhagaa darbatan dhaabsisuuf yaalaa osoo jiraniis agarsiisa. Namoota sagada iidiif dhufanii fi humna nageenyaa gidduutti walitti bu'insi akka ka'u kan godhe beekamuu baatus namootni BBC'n dubbisee jalqaba kallattii dubartoonni sagadaa turaniin sagaleen gaazii imimmaanessituu dhuka'uu dhaga'uu isaanii himaniiru. Dirree masqalaa bakka rakkoon kun itti mudate turuu kan dubbatu Saadaam namootni hedduun baqatanii addaan faca'anii maatiin wal barbaadaa jiru jedhe. Viidiyoodhuma miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamee tureen haadholiin ijoollee isaanii badanii barbaaddataa yeroo jiran agarsiisa. Namoota sababa jeequmsa uumame kanaan maatii fi ijoollee gargar badan walitti fiduuf hojjechaa jiru keessaa tokko akkas jedha. Yeroo taateen kun mudatetti namoonni hedduun meeshaa ijoollee yookaan kophee isaanii wanta qaban maragatanii of baraaruuf ture kan figaa turan. Yeroo sanatti namoota achi turan keessaa tokkon ture. Hiriyoonni kiyyas turan. Wanta kana tasgabbeessuu fi daa'imman gara masjidaatti geessuu hojjenne. Boodarra immoo gara masjida keenya seennee sagalee guddiftuudhaan ijoolleen akkas jiranii fi maatiinis akka tasgabba'an gooneerra. Kana malees bilbilanis bakka jiranii akka gara kana fidan goonee hojii maatii fi ijoollee walitti fiduu hojjenne. Amma miidiyaa hawaasummaa irratti kanneen gadi dhiifamanis jiru. Innis milkaa'aa jira. Ayyaana keenya haala kanaan dabarsuun nama gaddisiisullee kun dirqama keenya waan ta'eef namarraas barbaanne osoo hin taane
maatiin akkasitti ijoollee isaanii argatanii akka ayyaana dabarsan gochaa jirra. Hojii kana dhiifnee gallee maatii keenya waliin dabarsuu hin barbaanne. Amma yeroo ati naaf bilbiltu asuma masjida keessa taa'ee kanuman hojjechaa jira. Amma kunoo daa'ima Amaariffaa dubbachuu hin dandeenye tokkotu na bira jira. Dhimma isaa hiriyyaan kiyya feesbuuk irratti baasaa jira. Dubartii garaatti baattu asitti konkolaataadhaan gara mana yaalaas geessineerra. Ijoollee argaman suura isaanii feesbuuk irratti baafne jala bilbilli ni jira. Ijoollee argaman suuraa isaanii feesbuuk irratti baasne jala bilbilli ni jira. Akkasiin ijoollee fi maatii walitti fidnee maatiin yeroo gammachuun utaalan argineerra. Poolisiin magaalaa Finfinnee hordoftoota amantaa Islaamaa tasgabbaa'uun gara dhufanitti nagaan deebi'uu himuun ka'umsa jeequmsa kanaa fi dhimmoota kanaan wal qabatu uummataaf nan beeksisa jedheera. BBC'n dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataa barbaacha gara poolisii magaalaa Finfinnee fi federaalaatti bilbilus qondaalota isaan ilaallatu Amma immoo oduun gaggabaabsee sanitti magaalaa Gondar torbee tokkoon dura walitti bu'iinsa mudate booda hawaasni musliimaa salaata yookiin immoo kadhannaa iidaaf addabaabayitti akka hin baane jiraattonni dubbatan. Jiraattonni BBC'n haasofsiisee akka jedhanitti istaadiyeemii Faasiledas kanaan dura salaan iidaa itti adeemsifamu har'a namni itti hin baane jedhameera. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov Hitler gar tokkoon hidda dhalootaa Jiwish qabaa jechuun Israa'el mufachiise. Qondaalli Raashiyaa kan kana jedhan yaada isaanii Yuukireen naaziidha jedhan ittiin deeggaruuf ture. Dubbii kana booda ministeerri dhimma alaa Israa'el ambaasaadara Raashiyaa ofitti waamuudhaan ibsa dabalataas gaafataniiru. Biyyoonni Awurooppaa dhiyeessii gaazii boba'aa Raashiyaa goolabuu dhimma ilaallatu irratti addaan qoodaman. Ministeerri dinagdee Jarman mariin zayita boba'aa Raashiyaa irraa galchuu dhaabuu irratti xiyyeeffatu walii galteerra hin gaabne jedhaniiru. Burkina Fasootti namoonni albuuda baasan 8 torban lamaaf boolla albuudni qotamu keessatti ugguraman. Hojjettoonni lubbuu baraarsaa namoota lafa jalatti ugguraman baraaruudhaaf dhama'aa jiru. Namoonni boolla keessatti ugguraman keessaa 2 lammiilee Zaambiyaa fi Tanzaaniyaa yoo ta'an kan hafan lammiilee Burkina Fasooti. Daandiin qilleensa Awustiraaliyaa kan taas bara 2025 irraa kaasee bakka biraa osoo hin qubanne kallattiin magaalaa Siidnii irraa gara Londonii fi Niw Yoork fa'aatti balali'aa akka jalqabu beeksise. Balali'iinsi Siidnii irraa gara Londonitti taasifamu bara 2025 keessa eegalu sa'aatii 20 kan fudhatu yoo ta'u balalii addunyaa isa dheeraa akka ta'us ibsameera. Maayirratti pirezidaantiin Tuuniziyaa Kaasiyaas Seeyid heera biyyattii akka haaromsuudhaaf karoorsan himan. Pirezidaantii Kaasiyaas akka heera biyyattii jijjiiramu kan ifoomsan yoo ta'u mormitoonni aangoo hunda harkatti dhuunfachuudhaaf jedhanii mormaniiru. Oduun sa'aatii kanaaf qopheessan kana. Dhuma torban darbeerraa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaatti poolisoonni humna addaa Oromiyaa namoota nagaa hedduu ajjeesuu jiraattonni BBC'tti himanii turan. Akka jiraattonni naannichaa jedhanitti ajjeechaan kun jimaata eebila 29 bara 2022 kan raawwate yoo ta'u guyyaa tokkoon dura jechuunis kamisa eebila 28 hidhattoonni miseensota poolisii ajjeesuu hordofeeti. Ajjeechaan kun kan raawwate. Jiraataan naannichaa BBC'n dubbise tokko namoonni ajjeefaman 21 ta'uu yoo himu jiraataan biraa immoo namoonni nagaan ajjeefaman 40 ta'uu dubbata. Hoogganaa ittaanaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu waa'ee poolisootaas ta'ee namoota nagaa ajjeefamanii hin beeku jechuun BBC'dhaaf deebii kennan. Jiraataan Caancoo Birraatee ganda jimaataa akka ta'e dubbatuu fi obboleessaa hangafaa jalaa ajjeefame bakka baqatee jirurraa BBC'tti akkas jechuun dubbata. Jedhaniituma mana manarra deemanii namoota fixaa turu. Samoona namoonni dhuman nama 21. Namoota akkamiiti namoonni dhuman kun? Namoota gurguddaa jedhaniituma mana manarraa manoonni gubate daarii maleedhaas. Maal gootan jedhamaniiti? Jedhaniituma maal shanee qallabdudanii. Namoonni kan raawwatan ajjeecha kan raawwatan namoota akkamiiti isaan? Namoota hidhannoo mootummaa guutuu qaban. Jedhaniituma namootuma maanguddoo waggaa 80 fa'a. Iddoo biraatti dhufammoo achuma turani? Iddoo biraa irraa dhufan. Maaliif kana gochuuf kakaan wanti isaan kakaase jira naannoo sanatti wanti ture jira duraan? Homtuun taane taate wayitee namoonni dhuman argine warroota yakka dalagan hin argine isinuma jedhaniiti akkas gochaa turan. Qaamni hidhateeru bakka sana ture duraan?
nu gadi turanii isaantu nama dha'ee deemee isin immoo jennee gallabdanii uummata nagaa fitaa turan. Namoota du'an arganii konkolaataan achitti rukutamee ture. Gaafasuma aamusuma sa'aatii misaa keessa. Isin namni isin jalaa miidhame fira moo maatii keessaati? Maatii keenya keessaa hangafa keenya. Maatii fuudhee ijoollee qabaa? Ijoollee lama hangafa afur qaba. Durba lamaaf dhiira lama. Eessatti kan kana godhan manatti dhufaniiti moo gadi bakkeetti ba'aniiti? Manumatti tolseesee. Maatiin ijoolleen jiroo waa kana kun ta'u? Ilmi isaa hidhamee jiraudha amma. Maal gootedha hidhan ilmi immoo? Abbaan waan keessa waggaa waalee galu qaban. Amma hidhamee jiraare? Hidhamee jiree. Anis waliin hidhamee sin jira addunyaassa. Isin amma eessa jirtu? Baqannee jira naannoo biyya ormaa. Namni hin jiru qe'ee amma? Manni madisee isaanii gubatee miidhagaa hundee gubatee. Bakka biroo ganda biroo isinitti dhiyoo wanta akkasii kan mudate eessa? Udii jedhama nu maadha bargaa keessa. Isin amma maal goonattanii yaadduree maadha falli keenya maadhattanii yaaddu? Godaanne ka gaafa lubbuun jiraanne deebina inni yaadna malee amma godaanne keessa banne namni jiru ka bakka. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii humnoonni mootummaa namoota 46 ajjeesuu ibsuun maqaa namoota ajjeefaman jedhanii 15 tarreessuudhaan tiwiitar Koongireensiin Federaalawaa Oromoos kaleessa haala yeroo ilaalchisuudhaan ibsa baaseen tibba kana Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti humnoonni mootummaa waraana bilisummaa balleessina jechuudhaan waraana gaggeessaa jiraachuu qeeqe. Ibsa kana keessatti Adaa Bargaatti tarkaanfii humna addaa Oromiyaatiin lammiilee nagaa 40 ol ta'an ajjeesuu ibseera. Godina Gujiittis haaluma wal fakkaatuun hidhattoonni namoota 20 ol ajjeesuu ibsee jira. Nageenya lammiilee eegsisuu dadhabuun agarsiistuun kufaatii sirna biyya bulchaa jiru akka ta'es akeeka jechuun ibsa baaseera. Waraanni kaabaa yeroo jalqabuuf jedhutti qondaaltota waraanaa olaanoo mootummaan to'annoo jala oolfaman keessaa tokko kan ture Meejar Jeneraal Gabramadeen Fiqaaduu kan maqaa qabsoo Waddi Naccoo jedhamuudhaan beekamu du'aan addunyaa kanarraa boqochuu isaanii maatiin BBC'tti himan. Meejar Jeneraalli kun lubbuun isaanii kan darbe mana hidhaa keessattidha. Obboleettiin isaa addee Atsadeen osoo mana hidhaa Qaallitti keessa jiruu boqotee jette. Dhukkubsatee hin beekuu kan jettu obboleettiin qondaala waraanaa kun sababii du'aatii isaa baruudhaaf reeffi gara hospitaalaatti geeffameeraas jette. Dubbi himaan mana sirreessaa federaalaa obbo Garramuun Jeneraalli kun boqochuu isaa himuudhaan qorannoodhaaf reeffi ergamuus ibseera. Meejar Jeneraal Gabramadeen abbaa ijoollee 3 yoo ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1975 irraa kaasee sirna dargii kuffisuudhaaf qabsoo taasifamutti makamuun kutaa waraanaa Itoophiyaa keessatti gitaa fi ergama garaagaraa irratti hojjechaa tureera. Dhaggeeffatoota keenya qabiyyeewwan keenya hedduu gara marsariitii keenyaa deemuudhaan akkasumas gama feesbuukiitiin argachuudha kan dandeessanii qophii kana qopheessuudhaan kan isin biraan ga'ee Biraanuu Gammachuuti kan isiniif dhiyeesse. Ani Hirphaa Gammachuuti waan nu caqastaniif galata guddaa qabdu. Iddoo nagaa bulaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.